Ashamaar kafuunee hordoftoota keenyaa oduu isinitti himna. Oduu kan isinitti himu ani Abdii Bilisummaati. Jalqaba irratti hangafoota oduu. Rakkoo nageenyaa naannoo Oromiyaatti ammas qormaata ta'ee itti fufuu Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa dubbatan. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti humnooti nageenyaa naannichaatiin dhalattoota Oromoo irratti haleellaan sabummaa irratti xiyyeeffatee raawwatamaa jiraachuu dhaga'ame. Godina Wallagga Bahaatti uummanni bal'aan sababa weerara humnoota finxaaleeyyii faannootiin qe'ee isaarraa buqqifamee haala hammaataa keessa jiraachuu miseensonni caffee himan. Bultii dhaabbachuun dura waraqaa ragaa leenjii gaa'elaa fudhachuun dirqama gabaasi jedhu dogoggora ta'uu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksise. Itiyoo Telekoom tajaajiloota isaa adda baafaman irratti ammas gatii dabaluun ibsame. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed barreessaa gamtaa mootummootaa Antooniyoo Guuteres faana mari'atan. Magaalaa Maqaleetti dho'iinsi boombii mudachuu gabaafame. Kunniin hangafoota oduu turanii amma gara oduu bal'inaatti dabarra. Rakkoon nageenyaa naannoo Oromiyaatti ammas qormaata ta'ee itti fufuu Pirezidaanti Shimallis Abdiisaa dubbatan. Idilee kurnaffaa waggaa 5ffaa bara hojii 6ffaa caffee Oromiyaa galma Abbaa Gadaatti taasifamee jira. Yaa'ii kana irratti gabaasa hojii raawwii mootummaa naannoo Oromiyaa kan dhiyeessan Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa rakkoon nageenyaa ammas Oromiyaatti qormaata gama tokkoo ta'e akka itti fufee dubbatan. Akka Obbo Shimallis jedhanitti nageenyi Oromiyaa qormaata keessa galeera. Guddina keenyaafis gufuu ta'eera jedhan. Nagaan dhimma filannoo barbaaduun turre garuu Oromiyaa keessatti ammas nageenyi dhibuun qormaata guddaadha jedhaniiru. Milkaa'inoota gurguddoo galmeessaa jirruun imali badhaadhinaa jalqabame dhugoomsuuf bu'uura cimaa kaa'aa akka jirru kan mirkanaa'e ta'us sababa shira qaamolee guddina biyya keenyaa hin barbaanneen xaxamaa jiruutiin ammallee asiif achitti nageenyi waaraa naannoo keenya mirkaneessuuf qormaatileen tokko tokko kan mul'ataa jiranidha. Nagaan dhimma filannoof dhiyaatu miti. Jireenyi dhala namaa adeemsa uumaa waaqaatiin qofa kan bulu osoo ta'ee jiraachuun yaaddoo hin ta'u. Shakkii fi sodaa hin guutamnu ture. Nageenyi dhabuun boqonnaa sammuu uumaan dhala namaa badhaase jeeqee miira nagaa uumamaa wajjin jiraachuu balleessee tattaaffii dhalli namaa guddinaaf jijjiiramaaf taasisu kaminuu ni danqa. Nagaan jiraachuun waaqni dhala namaaf badhaase kan nagaa dhowwee dhala namaa mataasaati. Humni ummata nagaa dhowwu kamiyyuu kan cabiinsa sammuu isaa mudatedha. Kan mul'ataa fi abjuu hojjetee jiraachuu fi jijjiiramuu hin qabnedha. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti humnoota nageenyaa naannichaatiin dhalattoota Oromoo irratti haleellaan sabummaa irratti xiyyeeffatee raawwatamaa jiraachuu dhaga'ame. Jiraattonni EON'f yaada isaanii kennaniin aanaalee Dibaaxee, Wambaraa fi Bulanitti uummanni haleellaa cimaa jala jira jedhan. Dhalattoota Oromoo jumlaan hidhuu fi qe'ee isaanii gubanii barbadeessuun jabaate akka itti fufes ibsaniiru. Uummanni nagaan siyaasa waliin hidhata wayita hin qabne sababa adda addaa baafamee yakki hamaan akka irratti raawwatamaa jiru EON odeeffateera. Qaamni dhimma ilaallatu haleellaa sabummaa irratti xiyyeeffate kana akka dhaabsisus jiraattonni gaafatanii jiru. Godina Wallagga Bahaatti uummanni bal'aan sababa weerara humnoota finxaaleeyyii faannootiin qe'ee isaarraa buqqaafamee haala hammaataa keessa jiraachuu miseensonni caffee himan. Miseensonni caffee yaa'ii caffee irratti yaada kennanii uummanni qe'ee isaarraa buqqa'uu dubbatan. Aanaa Kiramuutti uummanni guutuu qe'ee isaarraa buqqifamuu himaniiru. Aanota biroo kanneen akka Giddaa Ayyaanaa, Limmuu naannawaa Arqumbee, Angar Guutee, Guutoo Giddaa, Sibuu Siree, Gudayyaa Biilaa bakka baay'eetti uummanni haleellaa humnoota finxaaleeyyiin gidiraa argaa jiraachuu dubbataniiru. Kana malees naannawaa daangaa godina Kaamashitti uummanni Oromoo qe'ee isaarraa buqqifamee qe'een isaa dhaalamuu himanii miseensonni caffee kun finxaaleeyyii Amaaraatiin faannoo jedhamu kanaan Wallagga Bahaa irratti rakkoon uummata Oromoo irra gahaa jiru baay'ee yaaddessaadha. Keessumatti gara kilaastera giddaa kana yoo ilaalle Wallagga Bahaa keessatti yeroo ammaa aanaa Kiramuu uummanni Oromoo qe'ee isaarra hin jiru jechuun hin danda'amu. Kun dhugaa lafarra jiru.
akaakayyoo akaakilii isaatii kaasee maasii qabatee ture qe'ee qabatee ture irraa buqqa'eeti yeroo ammaa uummanni Oromoo irraa tamsa'ee bittinnaa'eeti inni kaan magaalaa Naqamtee keessa inni kaan magaalaa adda addaa inni kaan magaalaa Finfinnee keessatti hojii humnaa hojjetee kan jiraatu qabatamaan lafarra jira jechuudha. Bultii dhaabbachuun dura waraqaa ragaa leenjii gaa'ilaa fudhachuun dirqama gabaasi jedhu dogoggora ta'uu ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksise. Ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa lakkoofsa namoota gaa'ila diigaa jiranii dabalaa dhufe hir'isuuf hojiiwwan namni kamiyyuu ragaa leenjii gaa'ilaa dura malee akka bultiin ijaaranne dhorku hojiirra oolchuu fi jedhamee miidiyaa hawaasaarra naanna'aa jiru sirrii akka hin taane beeksiseera. Ministeerichi ibsa baaseen jaalalleewwan gaa'ila dura waa'ee boqonnaa jireenya haaraa jalqaban irratti beekumsa gahaa akka qabaatanii fi maatii cimaa hundeessuun akka danda'amuu fi leenjii hubannoo gaa'ila duraa kennuun barbaachisaa ta'uu hubachiiseera. Kun akka furmaataatti biyyoota adda addaa keessatti hojiirra oolaa kan jiru yoo ta'u, dhaabbilee amantaa biyya keenya tokko tokko kanarratti hojjechaa akka jiranis beekamaadha jechuun ibse. Haa ta'u malee ministeerichi odeeffannoon kun bara dhufurraa eegalee dirqama akka ta'uu fi hojimaata haaraa qopheessaa jiraachuu guutummaatti soba waan ta'eef sirreeffamuu qaba jedheera. Ministeerichi dhimma dubartootaa fi hiriyoonni gaa'ilaa leenjii akka fudhatan haala mijataa uumuuf qooda fudhattoota waliin ta'uun tattaaffii taasisaa jiraachuu kan itti fufuu ta'uu ibsuun leenjii bira darbee gaa'illi akka hin diigamnee fi maatiin akka hin bittinnoofne tajaajila gorsa maatii irratti xiyyeeffate cimsuuf ciminaan hojjechaa jiraachuus eereera. Itiyoo Telekoom tajaajila isaa adda baafan irratti gatii dabaluu ibse. Finfinnee gurraandhala 14 bara 2026 dhaabbanni Itiyoo Telekoom mootummaa Itoophiyaa tajaajiloota isaa muraasa irratti daballii taarifaa hojiirra oolchuusaa ragaan itti fayyadama moosaajii dhaabbatichaa mul'iseera. Daballiin gatii kun addatti tajaajila kuufama intarneetii ji'aa kan hin daangeffamnee fi kuufama sagalee irratti kan xiyyeeffatudha. Dhaabbatichi murtee kana kan fudhate baasii hojii fi kaapitaala dabalaa dhufe akkasumas dhiibbaa dinagdee maayikiroo bal'aa biyyattii keessa jiru akka sababaatti eeruu ta'uun eere. Ibsa sadaasa 29 bara 2026 baaseen Itiyoo Telekoom sirreeffamni taarifaa kun xiqqaa ta'uu hubachiisee haalli dinagdee qormaata keessa jiraachuu fi baasiin dhaabbatichi tajaajila kennuuf bu'uuraalee misoomaa babal'isuuf baasuu dabaluu isaatiin walqabatee murtaa'uusaa ibsee ture. Itiyoo Telekoom kanaan dura ji'oota 6 darban keessatti galii birrii biliyoona 85 ol galmeessuu isaa ifatti beeksisee ture. Dhuma ji'a muddee darbee keessa dhaabbileen Telekoom biyyattii keessaa Safarikoom Itoophiyaa fi Itiyoo Telekoom tajaajiloota isaanii hundarratti daballii gatii akka raawwatan beeksisanii turan. Yeroo sana daballiin gatii kun baasiin hojiirra oolmaa dabalaa dhufuu, fooyya'insa bu'uuraalee misoomaa akkasumas fedhiin bittaa maamiltoota isaanii dabalaa jiraachuu akka sababaatti kaa'amee ture. Haa ta'u malee daballiin taarifaa kun fayyadamtoota hedduu biratti yaaddoo uumuu fi haala qaala'insa jireenya biyyattii faana ulfaataa ta'uu fi mufii kan uume ta'us ragaaleen nu arganne ni mirkaneessu. Ministeerri Muummee Abiy Ahmed barreessaa gamtaa mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres faana mari'atanii gaafa gurraandhala 14 bara 2026 Ministeerri Muummee Abiy Ahmed yaa'ii gamtaa Afrikaa cinaatti barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres waliin mari'achuu ibsan. Marii kana aantummaa biyyoota gama hedduu irratti xiyyeeffachuu ibsi muummichi ministeera Itoophiyaa walga'icha booda qoodanii ni ifoomsa. Ministeerri muummee walga'ii kana hordofuun maxxansa miidiyaa hawaasaa isaanii irratti barreessaniin dhimmoota ijoo biyyoota hedduu irratti kan xiyyeeffate yoo ta'u, waa'ee maalii irratti akka walii galan garuu hin ibsine. Magaalaa Maqaleetti dhoo'insi boombii mudachuun gabaafame. Gaafa guraandhala 14 bara 2026 magaalaa Maqaleetti halkan kamisaa naannoo Yuunivarsiitii Maqalee damee saayinsii hawaasaatti dhoo'insi boombii mudachuu aangawootni magaalittii himan. Haa ta'u malee dhoo'insa kanaan namni miidhaa irra ga'e akka hin jirres ifoomeera. Dhimma kanaan walqabatee itti gaafatamaan biiroo dhimmoota nageenyaa magaalaa Maqalee Radaany Fissahaa miidiyaa mootummaa naannoof dhoo'insi sun galgala naannoo sa'aatii 3:00 daandii irratti Yuunivarsiitii Maqalee damee Ikoonomiksiitti mudateera jedhan. Dabaluunis gochi kun magaalittii keessatti sodaa uumuuf itti yaadamee kan raawwatame jedhan. Ta'us miidhaan lubbuu namaa fi qabeenya irra ga'ee hin jiru. Kanaaf jiraattonni akka tasgabbaa'aniif gochaa shororkeessummaa akkanaas akka balaaleffataniif yaamicha dhiyeessaniiru. Kanaan walqabatee poolisiin magaalattii fi qaamoleen nageenyaa qorannoo jalqabuun haala gochi kun irratti
ittiin raawwatamee fi namoota itti gaafatamoo ta'an adda baasuuf hojiin jalqabameera jedhan. Guraandhala 17 bara 2026 Addi Bilisummaa Oromoo ibsaa haala yeroo irratti baaseera. Ibsicha akka armaan gadiitti isiniif dhiyeessina. Duumessi lolaa biyyattii irratti gungumuu ba'aa fi balaan inni Oromiyaa irratti fidu ulfaataa fi hammaataadha jedhe. Ibsa Adda Bilisummaa Oromoo ABO. Haalli nageenya biyyattii keessatti yaaddessaa erga ta'ee waggoota kurmaana lakkaawaa jira. Oromiyaan qe'ee nageenya waaraan tasgabbiin sabatiinsa qabuu fi misoomni amansiisaan itti diriiru malee dirree lolaa dantaa waraanaa fi qoccolloo siyaasaa erga taatee jaarraa lakkaa'attee jirti. Maddii rakkoo siyaasaa, waraana, dinagdee fi hawaasummaa walqabatee yeroo dheeraaf furmaata waaraa dhabuun gaaga'ama uummattoota biyyattii irraan gahee duumessa lolaa biyyattii irraan deddeebi'ee gungumaa turee fi jirudha. Lolli walirraan cinnee biyyattii irratti madduu jaarraawwaniif itti fufaa ture ammallee akkuma itti fufeetti jira. Addatti lolli saamicha qe'ee fi qabeenya Oromiyaa akkasumas babal'ifannaa lafaa fi sirnoota atsootaa fi nugusootaan eegalee osoo walirraan citiin itti fufeera. Har'as fedhiin babal'ifannaa lafaa fi to'annoo qabeenyaa irratti dorgommiin ture guutummaatti hin dhaabbanne. Qabsoo walirraan cinnee ilmaan Oromoo fi lammiilee Oromiyaa taasisaa turaniin lolli Oromiyaa cabsaa ture takka takkaa duubatti deebi'us fedhii hawwiin saamicha Oromiyaan qaban waan hin dhaabbatiniif abjuun dheengaddaa fi kaleessaa har'as Oromiyaa weeraruu fi humnaan qabachuuf sochiin hin dhaabbanne. Keessaayyuu miidhaa ulfaataa fi hammaataa Oromoo fi lammiilee Oromiyaa irra gaheen bara chaartaraa bara 1991 Addi Bilisummaa Oromoo ABO mootummaa ce'umsaa keessaa waltahiinsa murnoota siyaasaa dantaa bololi'anii dhiibamee bahee as Oromiyaan dirree lolaa fi saamichaa taasisuun lammiileen Oromiyaa deeksanii Oromiyaan qe'ee badhaatuu fi gabbattuun qe'ee lammiileen ishee itti yoomtee alagaan itti duurome taatee jirti. Barootaas dhiyoo waggoota 8 darban keessatti lola dhaabbataa Oromiyaa guutuutti deemaa ture irratti dabalata sochiin tumsa waraanaa hidhattootaan daangaa Oromiyaa sarbee ce'ee nageenyi lammiilee Oromiyaa caalmaatti boora'ee jira. Daangaan Oromiyaa sarbame onoonni hedduun bulchiinsa Oromiyaa jalaa abbaa dhabuun abbaan da'oo qe'ee fi qabeenya isaarraa humnaan godaansifamuu qabeenya Oromoo humnaan saamamuun uummata nagaa akka hin malletti lubbuu galaafachuu fi boqonnaa nageenya lammiilee Oromiyaa dhowwachuun balaa lolaa dabalataan daangaarraa as gaamedha. Lola hidhattootaan daangaa Oromiyaa sarbuun uummattoota gaaga'een miidhaan dhaqqabe lammiileen nagaa sodaa fi bir'aan jiraachuu uummanni nagaa qe'ee fi qabeenya isaarraa buqqaafamuu dinagdeen biyyaa burkutaa'uu wal amantii fi walitti dhufeenya hawaasummaa laaffachaa fi qoqqoodinsi yaadaa dachaan babal'achuu tasgabbiin siyaasaa fi mootummaan uummata ga'umsa qabu dhabamuu fi amanamummaan mootummaa irratti uummattoonni qaban guutuutti dhibuudha. Badii fi balleessaa lolaan dhufuu hanqisuuf Addi Bilisummaa Oromoo furmaata siyaasaa fi nageenya waaraa biyyaa fi uummattoota biyyaaf qabuun marii siyaasaa dhugaa fi hunda galeessa ta'e mootummaan qaamota dhimmi ilaalu cufa waliin geggeessuu, mirgi dimokiraasii fi mirgi namoomaa sirnaan kabajamuu, daangaa naannolee humnaan osoo hin taane seeraa, marii fi waliigalteen fala waaraa akka argatu gochuu akkasumas dhimma nageenya biyyaa fi uummattoota biyyaa irratti hirmaannaan hawaasaa fi hawaasa idil-addunyaa akka jiraatu gochuun barbaachisaa qofa osoo hin taane murteessaadha jennee sagalee dhageessifneerra. Ammas kanuma jabeessina. Hiraarsaa fi haraarfamni waraanaan naannawaa gaanfa Afrikaa mudate balaa lolli itti fufaan jiraatuu fi furmaanni siyaasaa dhabamuu dabalatee balaa lolaa biyyattii irra ka'uun Oromiyaan dirree lolaa dantaa waraanaa fi qoccolloo siyaasaa akka taatu uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa eeyyamuu hin qaban. Hamaa fi hammaataa daangaa Oromiyaa cabsee dhufu kamuu dura dhaabbachuun qolatuuf garaagarummaa siyaasaa fi kan biroos malee waliin dhaabbatuun dirqama haalli fuuldura keenyaa dhaabee jirudha. Waan ta'eef duumessa lolaa gungumuu daangaa ce'ee asitti dhufu daangaa cabsee akka hin seenne uummanni Oromoo fi lammiileen Oromiyaa bal'aa keessaa fi alaan wal bira dhaabbachuun qe'ee isaa fi daangaa isaa tiksuuf garaagarummaa siyaasaa fi kan biroos malee waliin dhaabbachuuf hiriiruun dirqama lammummaa ta'uu hubachiifna. Qaamonni hawaasaa fi siyaasaa biyya kanaas furmaata nagaa karaa nagaa barbaaduu akkasumas dhaabbileen mirga namoomaa hawaasi idil-addunyaa dippiloomaatonnii fi imbaasiiwwan garaagaraa biyya kana keessa jirtan balaan lolaa
ba'aan ulfaataan isaan uummattootarraa waan ta'eef nageenyi waaraa fi tasgabbiin sabatiinsa qabu akka jiraatuuf nageenya hunduma keenyaatiif xiyyeeffannoo itti kennuun qooda keessan akka baattan Addi Bilisummaa Oromoo waamicha isiniif dhiyeessa. Addi Bilisummaa Oromoo uummata isaa waliin ta'uun nageenya Oromiyaa kabachiisuuf itti gaafatamummaa isaa bahuuf kan itti fufu ta'uu irra deebi'ee mirkaneessa. Injifannoon uummata bal'aaf. Adda Bilisummaa Oromoo ABO Guraandhala 17 bara 2026 Finfinnee.